har'a maaliif mana kana keessatti ergitee hiriira nagaa baatan? hiriira nagaa wanni baanee fi rakkin Yamanirra jiruu fi baqataa Yamanii baqataan heeraaf seera waan hin qabnee fi rakkinni Yaman keessa jiru rakkinni nuuf waliin dhufaa jiru waan ta'eef hiriira guyyaa irraa kana ba'uuf dirqama. Maali dhugaadha biyya kana keessa rakkinni jira dhagaa jirra addunyaan argitee hubataa itti akka biyya kana keessa rakkinni jiru duuba alatti baatanii hiriira nagaa kan argiteetiin karaa nagaa kan amma ibsataa jirtan kanatti maaliif dadhabdanii alatti baatanii ibsachuu maali? Dhugaadha alatti baanee hiriira kana ibsachuu fi yaada kana ibsachuu fi mana keessa jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf jecha waajjira yuunitii arnuu kireessite kana keessatti waliin dhufnee yaada keenya dabarfanna ka jedhuuni waamicha hawaasa walii gooneeti dhufnee waan kana dabarfanne malee alatti hiriira baanee waan kana ibsachuu fi lallabachuu waan hin dandeenyeef rakkinni kun waan nuti jiru. Maali baqattoonni gara qofaa kaasiran? Baqattoonni hedduutu jira kana olii gara nama 4,500 lakkaa'amanii garuu isaan sun as dhufuu hin dandeenye sodaan waan jiruuf karaa irra waan sodaatanii fi hiriirri biyya keessa waan jiruuf baanii deebi'uun rakkisaa waan ta'eef as dhufuu hin dandeenye garuu beellamanii qabnaa dhufuu hin dandeenye. Kanaaf jecha sodaa irraa hafan. Haalli nagaatitu as dhufuu isaan dhoogge malee garuu kuma qaban. Beellama wajjin qaban. Kun akkamitti dhuftan? Namoonni waan kana dabarfannu akka nama 2-3 illee yoo ta'e ka jedhu lubbuu teenne murteessinee yoo waan feene illee taane mana teenne reeduuti tuuma jenneeti waan kana dabarfachuuf dhufne malee nutis carraa arganneetiin bakka kana. Dhaamsi ati qabdu maali hawaasa Oromoo biyya alaa jiranii fi yookaan warroota mirga dhala namaa falmaniifis ta'e dhaamsi qabdu yoo jiraate mee dabarfadhu? Akka nama tokkootitti dhaamsi an qabu rakkinni baqataa Oromoo Yaman jiru irraa tokko lama jedhamee kan lakkaa'amuu miti lakkaa'amee illee hin dhumu hin lakkaa'amus bara 2011 warra hiriira baane keessa isa tokko ani dura taa'aa bakka saniiti Usmaan Galatoo Tullee jedhama. Namoonni kun namoota yeroo san bira dhumanii an harka kiyyaan awwaale namoonni kun warroota hiriira wajjin turre namoonni kunniin warra Abdul Gawwiin mallaqaaf jedhee tumee lammii Oromoo Amaarri tokko keessa hin jirre sabni biraa akka keessa hin jirre lammii Oromoo ka isaan ittiin taphatanii waan kana miidhaan irra ga'aa ture. Namoonni kunniin ammoo namoota nuti yeroo san bakka hiriiraa jirru namoota harka kennaan nuti awwaalle jechuudha. Kanaaf jecha rakkinni yeroo yeroodhaan nutti as deema malee wanni nurraa achi deemaa jiru hin jiru wanni nuti eeggannu hin jiru. Dhaamsi an dabarfachuu barbaadu lammiin Oromoo kan taatan biyya alaa kan jirtani waajjira waa nama jalaa dhaga'u yoo jiraate akka nuu iyyitanii jechuu barbaade. Galatoom.